dubartiin takka yookiin shamarreen takka bilchaatte uf barte ka jennu mallattoolee akkamii yoo agarsiifte akka fakkeenyatti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni Oromoo kiyya guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodi baga jiraattanii namootiin hedduun jechuudha viidiyoo babbareedaa yaadaa fi akkasuma mootuyyuu qooda jireenya sammuu kennaa akkasuma mootuyyuu nullee nu fayyadu. Akka fakkeenyatti namoota hedduu irrallee fakkeenya fidii kan keellee nuu himii adaraan duraan badii warri jettanii fi har'as yaada adda ta'e tokko qabadhee dhufee jira. Ashama harka fuune isiniin jedha Oromoo kiyya guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodin warroonni afaan kana yookiin ammoo sagalee kiyya kana dhageettan sabaa fi akkasuma ammoo sablammiin hundi keessanuyyuu isiniin jedha bahaa fi kibba dhiha qilleensarraan jaalalaaf kabajaan kiyya isin haa ga'u. Dubartiin takka bilchaatte yookiin uf bartee ka jennuuni umrii qofa osoo hin tahini mallattoolee isin agarsiiftu tokko tokko irraa isinitti hima. Tokkoffaa irratti wanni isin sirriitti hubachuu beeytani ilmi namaa tokko jechuu shamarreen takka gaafa bilchaatte jennu maalummaa ofii akkasuma ammoo tuyyuu ani maalidha jettee yeroo hedduu sammuu ofii keessa deddeebiftee yoo uf gaafatte akka fakkeenyatti jechuudha. Ati duraaniin yeroo hedduu namni si arrabsaa yookiin ammoo si lola arraba akkasii gowwaa yookiin ammoo tuyyuu ijoolleen wal arrabsisan osoo hin tahin jechaa wal qeequu akkasuma ammoo tuyyuu karaa hin taane wantoota adda addaa waliin jechuu hamii adda addaa dhageeffachuu fi ati ammoo dabarfachuu dadhabuu siif galaa miti akka fakkeenyatti jechuudha. Amma namoonni tokko yookiin geeleen tante yookiin hiriyaan tante takka yoo ka hiriyaa tante takka si hamattee dhageette yookiin gama maatii irraa hamii tokko dhageette dabarfachuu dadhabuu aaruu fi loluu kan turte yoo tahe garuu adeemsa keessa ati kan dabarfattu kan obsituu fi waan san xiqqeessitee haala xiqqaa tahen yookiin ammoo tuyyuu akkaataa namni sun sammuun isaa itti yaadu yookiin ammoo tuyyuu akkaataa namni sun itti na fudhatee ani kanaan hin jiru jettee tuffattee gaafa bira tarte kunis mallattoo bilchinna yookiin ammoo of tahuu ati maal akka taate maalummaa kan kee baruuti siin jedha. Ilmi namaa tokko jireenya kana keessatti maalummaa ofii baruun dirqama kenna hundi kennaayyuu. Viidiyoon kun namoota hedduu fayyada jedhee yaada. Like, subscribe, share gochuun hundi keessanuyyuu umurazaan bira akka dhaabattan abdii fi jaalalaaf kabaja isin gaafadha. Itti aansuun ammoo tuyyuu bilcheenna kenna yookiin ammoo dubartiin takka bilchaachuu isi namoonni tokko tokko umriidhaan madaalanii umrii qofa osoo hin tahin shamarreen takka mee haa jennu waggaa 22 yookiin 23 keessa jirti. Akkuma reef isiniin jedhe mallattoo akka reefititti aane jechuudha. Yogguu aartu yeroo hedduu jechuudha namni tokko tokko yoo aaru ka aarii hin dandeenye akkasuma ammoo tuyyuu daddafee kan waan tokko murteessuu fi yookiin ammoo tuyyuu wanna isa mudate sanii ka dabarfachuu hin dandeenye yoo tahe ammoo umriin isii jidduu 20 haga 25 yoo tahe jedhe wantoota kana danda'u yookiin ammoo tuyyuu tasgabbii ufitti horuu akkasuma ammoo tuyyuu waan san ni dabraa yeroo qaba yeroon itti fida jettee obsaadhaan fakkeenyaaf ilaalcha kana namoonni sammuu keessan keessa jiru warroonni qabdan hundi keessan bilchaachummaa keessan yookiin ammoo tuyyuu ati intala yookiin dubartii bilchaatota akka tahuu si barsiisa umrii osoo hin tahin jechoonni amman isiniin jedhu kun jechoota ijoodha jireenya keenya keessatti waan si aarse tokko dabarfachuu dhabuu akkasuma ammoo tuyyuu yeroon akka fidu wanni kun akka dabru wallaaluu dhabuu fi yeroo sanitti abdii muruu fi akkasuma ammoo jireenya kan kee akka gurraachatuu fi gaddaan jiraachuun bilchinna dhabuu irraahi bilchinni umriidhaan hin murteessu. Maaliif isiniin jedhe akkuma isiniin jedhe miira wantoota keessa keenya jiru qaamni keenya kun keessi waan nutti himu tokkotu jira. Yeroo tasgabbii barbaadullee miira tasgabbii yoo ufitti himnee jenne wal wajjin jechuu sagalee ol fuunee dubbachuu qofa osoo hin tahin of keessatti obsaan obsi ni dabra ni dhufaa yoo jenne kan uf amansiisuu dandeenye taane namoonni hedduun uf caala nama amansiisuu danda'ani garuu ammoo dursinee uf amansiisuudhaan bilchinna ufii kenna uf beeyne bilchinna argachuu qabna isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha mallattooleen dubartiin takka bilchaachuu isiin beeytuuni yeroo hedduu jechuudha akkuma baratame shamarran yookiin dubartiin wantoota babbareedoo waan akka uffata dibata fi akkasuma mootuyyuu waan hiriyoota yookiin geelee ollaa irratti arginu keessattuu jechuudha waan faashina tahe kana jechuun kiyya uffata qofa irratti hin xiyyeeffatu meeshaalee amma warri bultii ijaaratee bultii keessa jiran meeshaa ilaallatuu danda'a akkasuma mootuyyuu wanna hin qabne tokko waan gaarii uguritti yoo argan hawwuu kun
dubartii hunda keessa jira. Anillee ni godhadha ni bitadha ka jedhu osoo jechuudha nama bituuf illee hin qabaanne keessi isaanii kan uf cinquu fi yoom godhadha akkamii fidee godhadhaaf ka dhiphatanii garuu ammoo shamarreen takka dubartiin takka umriin isii mana 20 keessa illee osoo tahee gaafa waan kana ni dhufa dirqama kiyyuma kanamsanii jechuudha kanama sanii qofa hireedha yookiin ammoo tuyyuu tokko dhabee tokko qabaachuu ka jedhu sammuu ofii keessatti himte bilchinna sammuu yookiin ammoo shamarreen takka bilchaachina mallattoo bilchaachuuti yookiin uf baruuti isiniin jedha itti aansunillee mallattoon bilchinna kenna no calaqqisiisu yookiin nu agarsiisu mallattoolee hedduudha maaliif jennaaniin yeroo hedduu jechuu wanni isin beekuu qabdani keessattuu shamarran mana arabaa hojjettan warri madaamiin keessan hedduu bakka jechuun nama darartu jirti dararaa yoo isiniin jedhu namoonni hedduun ulee harkaan nama dhahu akkasuma ammoo nama darbu akkasi fudhatan gochaa fi jechaan namni kanama dararutu jira tokkoffaa irratti hojii ati hojjette sirraa jaalachuu dhabu lammaffaa irratti si'ii hojjetaa oolte yeroo ati teette akka carraa yoo tasawilii si argite si'ii bilbila ol fuutee waa laaltu haa ta'u si'ii bilbila fuutee nama waliin dubbattu haa ta'u si'ii waa nyaattu haa ta'u yeroo hundaayyuu ati ni nyaattaa hin hojjettu bilbila haasoftaa hubannoo si dhabuudhaan yeroo isiin akkasii si dallantu itti aansuun ammoo namoota nama gurguddaa yookiin dullootii arabaa kunuunsantu jira isaan tajaajilanii isaan kunillee jechuudha baay'ee namatti wacanii yeroo isaan namatti wacan hedduu jechuudha wal qabsiisee isinii himaa jira isa kanallee obsuu dadhabuu cinqii isii kana ijoolletu jira namoonni ijoollee guddiftan ijoolleen baay'ee nama cinqiti nama dararti waa balleessiti kanas dadhabuu osoo hin tahini yeroo hedduu bakka qaba innis akkaafi bakka qaba waan ta'eef addaan isinii baasa isa kana namoonni hedduun ni dabra hadda rakkootii yaafas ta'a akkasuma ammoo boru waan kana keessaa baya jijjiiramuudhaa fi yeroo hedduu jechuudha inni kun shamarran mana arabaa hojjetu qofarratti xiyyeeffata jijjiiramuudhaaf bakka kana dhufee rakkotu biyya kiyyaa na baase waan nyaadhu fi waan dhugu dhabee odoon tahin akka namaa tahee bakka tokko gaha ka jedhutu bakka biyya kiyyaa na baase obsuu qaba jettee yeroo hedduu sammuu kan kee keessa deddeebiftee yoo ofitti himte ati shamarree bilchaattuu fi beeytuu akkasuma immoo obsa qabeetti akka taate asuma mallattoo kanaan of beekii siin jedha asirratti wanni jechuun waa'ee dararaa yookiin ammoo ulaagaalee mana arabaa madaamii amma isinii hime kana irratti wanni isin hubachuu qabdani heddummaatee yoo waggaa 2-3-4 bira taree obsi hunillee jechuudha yeroo obsa nama fixachiisutti jira isa kana ifa isinii godhuu barbaada inni kuni bilchinna sammuutiin waliin qabatu ilmi namaa sammuun namaa kuni waan baadhattuu fi haga baadhattu qabdi fakkeenyaaf jaarkaaniin tokko bishaan hammam baadhata ka jedhuu fi tilmaama isaa ka litira 25tu jira ka litira 20tu jira ka 15tu jira ka 5tu jira ka litira 2 litira tokkollee akkasuma ammoo milii 500 yookiin ammoo gimmaashatu jira jechuudha kanaaf sammuun namaa rabbitu uumeef hagan dandeette malee isiilleen waan isii ramadame waan isii kaayame ka dandeettutu jira yeroo dheeraa wacaan jechuudha jubururtee jette talli bilchaatu yookiin dubartiin ati mallattoolee amman sitti himeen bilchinna kana qabduun yeroo tokko ammoo ka abdii murtee bakka jechuun jireenya kanarra jireenya kana akka osoo tolte silaa ofitti gabaabsuun taate ofi gabaabsu yaaddan hedduutu jira inni sun ammoo cinqiin isinitti baa'achuu yaadaa fi dhiphinni isinitti waan baa'ateef jecha ati dadhabbinna yookiin bilchinna dhabuu odoo hin tahini boqonnaa keessi kan keessa sammuun kan kee raahaa waan barbaadu fi kanaafi kanarratti xiyyeeffattanii warroonni muudannoon akkanaa isin muudatan wanni akkanaa cinqii yoo jiraatee jedhee bakka sanii xiqqoo jijjiirattanii osoo jechuudha dalagaaleen haga fedhe isinii tahee ceqaaqa danda'a yoo jettan humnaan dalagaa dalaganii yoo nyaata argatanii sammuun namaa kun boqachuun barbaachisaadha humni isin hojjettanii sun sammuun ol qabata gaafa sammuun isin dadhabdee baay'ee jechuudha humnaan ola isinitti tahee jedhee humnaan dadhabullee ni dhufa kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuyyuu viidiyoo kana laayik sheer gochuun namoonni lakkoofsa kiyya nagaafattan lakkoofsa kiyya yeroo meeshaa ni maxxansa mee haasa'u ammallee isiniif maxxansa sababbiin yeroo gorsaa lakkoofsa maxxansinee fi gaafilee kanneen akka nagaafattaniif osoo hin tahini akka irraa fayyadamtanii hiriyoota keessan qofaaf sheer gootanii namoonni yuutuuba kana argitanii sabiskiraayib laayik sheer gochuun ani Zubeydaa jedhama kanaaf chaanaala kiyya akka guddatu na wajjin turtii gaarii horaa bulaa fayyaan fa'a